Diqqoo nagari akka bitaa nyaanna. Nagari illee baay'ee maqaan keeramee olaa barannuti. Maqaan kiyya duraa Kuyyaraa jedhama. Hojii hin qabne. Jaalala namaa qabne jaalalli namaa kanaa miti kana caalu baay'ichisu nutti maachisu jetteeti. Ayi kanarra jaalalli namaa kana siin baasu jedheetu malee. Lakki kun jaalala namaa fidaan jiru be. Kanatti hin dhufne akkanatti diqqoo qimii laf keessaa qaba. Qimiileen qaba. Nyaata qofaa miti. Nyaati qofaa miti. Diqqoo nagari akka bitaa nyaanna. Nagari illee baay'ee guuteera. Nagaritu guuteera. Nagaritu nu qabeera. Baay'ee namatti tola. Gaaffii tokko isaa gaafadhuuti. Haga addunyaa kanarra jiraatatutti maal gochuus si gammachiisa maal godhuun immoo jaalatta? Tokkoffaa jiraachuun jaaladha. Baguma jiraadhe otoo hin jiraanneeti gudii kana argu baguma jiraadhe otoo hin jiraanneeti gudii meeqatti nu dhufaa argaa jirtu gudii argaa jirtu akkam argattu gudii guddaatti nu dhufaa baguma jiraadhe jiraachuun koo na gammachiisa. Nama hojii waan hin taaneef hojii waa qaba waan hojii hojjenneef waa qaba osoo hojii hojjedhuuti ofumaan qabootana. Akkuma jettu kun waan biraatiin dhufeera jechuudha. Kun qimiidha nagariidha miqqaanyinatiidha. Nama meeqa miqqaanya taanee rasitti fakkaata. Nama meeqa buqqiftanii meeqa buqqiftanii goonee fi meeqa hamannee bunatti dhunnee itti goone nama meeqa biyyaa baasatti. Itti nyaataniitten. Nyaanni guuteera. Ammas bakki kun diqqoo isii jira ganaa nama meeqa nyaanna nama meeqa gudii goona nu argaa seera ganama guutu ganaa seeraa sin nyaanna ganaa sin amanna ganaa sin bocca. Waaw dureessa Kuyyaraa andeenya Oromoo. Jabeessa peejii kana fooloo gochuun dagatina. TikTok illee jalqabee jiraanin namni Kuyyaraa illee TikTok hojjechuun qabu. Hayyuu keessaa baheera. Malee maal qabnaatum maalillee ta'u jalqabnaan jedhanii kanaaf dhufaa jira yeroo dhiyoo keessatti akkuma isaanii akkaawuntii sana argaa jirtan diqqoodha. Isi akkuma goota fageessaanii akka nama Kuyyaraa sun taane akka nama Kuyyaraa jaalatutti. Namni Kuyyaraa beeku ammoo duraa Kuyyaraa hin beekure. Hin beeka. Hundumti nuun beekaa Kuyyaraa jechuun ammoo amma yeroo ammaa kanatti jijjiiramee iddoo leencaatee jira. Hundumti keessanuu obboleessa keessan sana. Follow godhaa laayikii godhaa. Ashoo. Ijoolleen jara na bakka ijoolleen jara na banne ijoollee safara kana akka uumatti sin guddisuu isin. Ani na dhibaa mana ijoolleen ma safara kana maal waa godhu. Darboo. Inde. Maal goota mana arras na bira dhufte. Arras na bira moo. Amma immoo maraadhee san deebi'e. Ashoo. Ashoo dhugaa natti dhilfatta. Maal darboo maal taate garuu maal taate natti dhilfatta. Maraachoo miti. Namni guddaan naannoon kenna qabdu biyyi kenna qabdu akka biyyaatti kan laallu sinii miti maal darboo maal taate natti dhilfatta. Afuufuun homo hojii ta'e. Afuufuun homo hojii ta'e. Hojii hoon dhabne akka keeti afuufuun hojii miti. Dhageettee garuu. Narraa. Dhageettee waan an ta'e dhageettee wanti keessa jiru dhageettee maal keessa kan jiru dhageettee. Ani waan keen qoradhu. Ani jireenya mataa kiyyaan qaba waan keen qoradhu. Intalattiin guyyaa duraa. Fuudhuuf jaarsummaa naa dhaqii natti fuudhis hin jedhe sun maal taate dhageettee. Maal taate? Kabiraa fuudhee badee ni bara. Hin dhagaa. Kadhannaa namaa dhagaa asgaaraati. Kadhan lafan buutu. Warra dhugaa lafa buuti. Ashoo. Abbaa maal? Ashoo intala teenya fuudhe. Isheen seetaa. Isheen nama manaati. Isheen nama beennullee asiin jennaan ani hin fuudhu. Ani Ameerikaa malee. Ani Arabaa malee. Hin fuudhu jettee akkana. Ashoo bagaa qoricha maal darbu iddoo kenna maal isin goone akkanatti maanatti gammaddan ani onneen koo duruu na cabee jira ati sana onnee koo na absitate akkanumatti waliin jiraanna ara maan kitkit hin jenne onnee an kitkit maan jenne ara kitkit gadee asumarratti hafe asii iyyuu hin ka'inati kitkitti jedhe yaasa dulleetti wayiidha asumatti ashoo bagaa qoricha keeti. Baase ka. Odoon hin dubbatin baase maal isgaaraa be. Akka namaati miti isin. Ashoo. Isin barbaade deemaa jira isin. Maal naguma darbu. Maal nira? Intala fuudhuuf ta'a akka jaarsummaa deemtan barbaadeetan. Intala. Maal lagee jillee moo gana maal intala atummaan nama taatee intala fuudhuudha? Nama ta'e intala fuudhuuf ta'a. Isin malee maal qabare ani darboo koo maaloo? Ati nama hin fuudhaa artaati. Fuudhaa jira. Intaluma fuudhaa arta shamara. Intaluma fuudhaa jira yeroon koo gayyagitu jaaree jira. Maala sii xabba sareen.
Maalaa si xabbasu barbaadda ani min agabbaa ana min agabbaachu Darbuu namni guddaan ana min agabbaachu fuutee dhiiste maaltu na galche na galcha darbuu maal namni guddaan namni hayyuun beekaan nu ganda kana keessaa qabnu isin qofaadha. Isin yoo nu dhanne eenyutu nu dhabuu danda'a yaa darbuu kun maal taatarra. eecha nag eecha ana ergachuudha ana jaarsummaa ergachuudha. Jaarsummaa isin ergachuu barbaade akka nama xiqqoo isin xiqqeessuu barbaade hin taane namni guddaan namni hayyuun nama gara nama ergatani nama guddaa nama beekaa nama jabaa keessanii kana maalree darbuu maal taatarra. Ani gaafan si dhaqee too dhaabbadhee intala teenya jedhee too dubbadhu afaan kiyya luugamu gizee waa dhabde namatti kaatti kaa gizee waa dhabde namatti kaattu gizee waa argattan nuyi nama haree isin biratti nuyi nama nu beeddu gizee Abba isin kiisaa malee sarfii ila muluu libsi akka caammaa niitii bitee isin kiisaa malee. Maa warqee natti nawwis afuuftetti gizee akkanaa kaan ijaarsa ta'ee mul'atte. Ajaa'ibaa nama sakkasti loomii taraa loomii taraa jette jar loomii taraa loomii taraa jette kot ejira Gurba nagaa kam jirtaay fayyuma gurba nagaa dhaatte akkam ree nagaa fayyuma naguma gurba adda tasuma jirtani ajaa'iba haa boriin egaa raka maal echa nagare qabeenya guddaa jirtan saatte ejira ejiratte akkamiree gurba hojii argattee gurbaad hojii argadhe baaba dhuga baga dassi jette baga gammadde baga warra keetii geeche dhugaa waaqa akkas baga warra keetii geeche akkamiree hojii maa'in hojii akkamiiti hojii mangistiiti kaa saara god saatti abbaaba hojii soqachaa jira isatu naaf hojii ta'eeti hojii soqachaa jirta meen bakka hojii soqa nas akkasti gurbaa maali hojii soqachaa jira ajaa'ibaa nama sakkasti Lami maal si gammachiisa mee lammisi Anama bilbilii kiyya chaarjii qabaate. yeroo hundumaa si gammachiisu nagaa jirtanii akkas hin jedhu maal nyaachuu jaallataati kama nyaata natti beemuluu nyaachuu jaalladha lafee yoo si dhufe nyaata ara waan fedhe waan ta'e hara lakki harree isaa ta'uu qalii lafti akkam jirta jetta kunoo nagaami taataatun akkas hin jedhu jireenya kee keessatti maal gochuu si gammachiisa rafuu qof kan akka rafuu nama gammachiisu jira rafuu qofu ara